dhaggeeffadhu. Kayyoo salaamu alaikum. Aboo maqaan nuti furii dhabe ofirraa baase hiriyyaadha jennee gara kee qabne. Amaa Tikeetti kanan deemi boolee dhaginaan jedhe. Karraan boolee yoo dhaqu warri sii galee wanni karra eegan tikeettiin kan keetu orijinaalaa miti ol seenuu hin danda'amu PR koodii fidii naan jedhan. Abboo kee harmaa akkana na goote ree kunoo PR koodii illee naan baafne tikeetti illee kun akkana naan jedhani maa akkana na goote maa akkanatti natti taphattee olaa na goote jedhen. Kazaan achuma booda kirshee haadhatii arrabsee bakka haadhatii arrabsee mallaqa kana kadhadhee baatii shan guutuu kadhadhee namoota sii galee gurguddaa jedhamu guutuu himadhee bakka na dhorgateen nan asliin illee deemi bakka miidiyaa irra himadhu naan jedhe. Akkana na nyaate. Okay. Nama bira aan muudii qabattan see jalqaba dhugaa namanne komentii kee argaan ture. Wallaahi muudii hin qabanne tokkummaa. Ani jechuun hin nyaatamte waan inni namanne fan jajjaba waan taateefanii. Gaaffii qaba tokkummaa gaaffii qaba mucaa kanarra abdii kanarra. Ayyeeti hoo. Silaana biricha nyaata gara inni akka gore wallaalee barbaadaa ture. Inni jedhe maa doktoratti nima ture ati doktoratti mattee nani didee keessaan. Doktorri maa isin gaafatu yaa. Koi Mubarak koi sagalee dhageetta koi Mubarak. Himadhee doktorattis himadhee sagalee dhageeffadhu viidiyoo kan kee cufadhu. Ilaa halaa. Waa sagalee isinii bana. Asliin kadhate kunoo dhageeffadhu Mubarak kunoo. kayyoo salaamu alaikum. Kam nagaa fayyaa keetti. Aboo mucaa gaara bannaati waan akkanaan godhin kamu shurraadhaati. Nama tokkochallee baasuudha dhabdeeti. Aboo maqaan nuti furii dhabe ofirraa baase hiriyyaadha jennee gara kee qabne. Amaa Sagalee biraallee sii bana tokkummaa obsi. Ani nan jira guys. Asliin jaarsi maara keessa maal jiraa ka hojii intarneetiin baakii itti agarsiisuu fi naan jedhe. Assalamualaikum. Sira abbaa gammaa birrii siin galchine ani maa waa dallaala irraa kafalee boora tummaan deemte tana zaqqofi. Dhugaa siin galchine gammaa walquban qabnu bara gurbattii saree tarii. Agab suuq Abdulla obsitee jirta bakka amen sii galaarra. Mee eessaan si gahan maal irraan si gahan mee daddafi meedikaala kennitee ishaara maal iskaanii si sirreessanii dafi kanatti hin bannaate. Kun ilaal gaafa mallaqa fudhatu laal. Agab suuq Abdulla obsitee jirta. Dhaggeeffadhu kanallee ka haadhatii arrabse dhaggeeffadhu tokkummaa. Haati teellee shaarmut haati haadhatee teellee shaarmut. Si gale naa tellabshaa. شوف أتي المشاربط أتي هاتي تلي شارمط هاتي هاتي تلي شارمط تجلس نات Kun olaal afur na nyaate jedhaan Facebook irratti suuraa isaa laxxafee jennaan abdii rabbuma sodaadhu ati sagalee agattii tanaatu hin qabda. Nu sagalee haganaayyuu hin qabnu. Kunoo kee Bashir birrii haganaa na nyaate naan jedhee mucaan sunillee keessaan na dhufe mucaan sunillee as dala jira jechuudha siigalee kan inni irraa nyaate kee Bashir. Ani wanni asirra dhufee himadhuuf tokkummaa. Ani mallaqa kana siigalee akka godhellee godhu fudhachuu hin danda'a siigalee biyya keessa jira. Kara seeraatiin ta'u kara kamiyyuu nu fudhadhuu hin danda'a siigalee mi. Garuu ammoo amma booda ilmaan Oromoo jechuudha. Mucayyoo illee mana madaamii jirti diraama 6,700 narraa nyaate jettee sunillee as dala jirti siigalee. Kana guutuu fudhatee dhihoo kana siigalee. Amma kana abdii mee kana goone. Kiyaar kun illee amma tokko natti siqeenya qaba. Eega fuudhee as keessattuu anillee waatti madde waa inni hojjetetu jira.
Kana jechuun siinoo baasuu barbaade miti yookaan maallaqa namaa nyaatu jechuu barbaade miti. Onni gaafadhee onni deebinaa deebisee sagaleen sun si fayyada. Kana silillee kan saallee bakka cimaa kaadhu wannan si himu gallakkisi booda amma miti. Yoon gaaffii akkam jetta jechuun si'umaaf yaada. Alla toomi tokkummaa tokkoffaa dhageeffadhu tokkummaa kiyya. Hambaatii shan kadhadhe wallaahi billaahi rabbiin ramadaana kana kan soomane kana irraa hin fuudhin waan amma dhiite tana naan bariises yoo ankee arba shir irra sii galee ila daba takkatti kaa'e jechuudha. Itti kennee mallaqa kana itti kennee gaafataa jira sii galee micaa kana dharaawwanni godhaa hin jiru. Baatii shan kadhadhee hiriyoota isaa ka mana keessa waliin galan ijoollee Harargee jetta ijoollee Arsii jetta itti fidee osoo miidiyaa kanarratti hin fidin aboo mallaqa na nyaate namni kun irraa naafuudha. Asliinis naafuudhi mallaqa kana waliin nu fidde abboo waliin nu fidde naafuudhi mallaqa kana irraa naafuudhi jedheeni kadhadhee dadhabee akirshee kun haadha tiyyaa fi sii galee haadha tiyyaa rafee naan dhufee gara miidiyaa. Waan kana siin jedhee fansitti maciitii wayi. Kana dura sagalee naa kaa'ee ture. Tokkummaa yoo namni akka carraa jiraachuu danda'a sagaleen isaa. Onni na jalaan balleessin. Yoo namni akka carraa maqaa koo dha'ee ansicha abbaa soddaati. Pilees karuma keessoo na gaafadhu. Utuu namni ni manne laa kana dura naan jedhee ture jira sagalee wayi jechuudha. Inni illee nama na nyaatee natti mee nama wayita akkana na nyaatee natti mee kee immoo ansicha abbaa soddaa ta'eera xiqqoosii. Yoo namni dhufee na himate naan jedhe sanni utuu nan aboommaa hayyim natti hin bilbilin hay maaloo gowwaammaa natti bilbila kun wallaahi bilooksii godhaan bilooksii godha dheengaduma dhiyoo kana na laalaa natti bilbilaa jirtaa wallaahi bilookiinsi godha dheengaduma dhiyoo kana jechuudha dheengaduma dhiyoo fagoo miti eeguma fuudhee as sagalee naa qabee diqqoo namni maqaa kiyya dubbate ansichi soddaan qabaa soddaa koo saalfachuu danda'a. Nama mosuuraadha kun nama okay yeella'uu danda'a keessaan na gaafadhu naan jedhe jechuudha kanaaf himee nagaroonni natti kennate sana utuu namni himatiin jedhe waan ta'eef kabajeeruma keessaan gaafannaa yoo inni lolatee sagaleen ammaa gaawaa hunda caalaa asistarii gallakkifteetta ta'uu mala rabbitu beekaa arrabni ammaa ulfaataadha gaarii miti oo miidiyaarra guddatee babal'atee ba'e sun isarratti dhiibbaa uumaa. Dhiibbaa guddaa sarratti uumaa. Tokkoffaa ammoo namni keenya xiqqoo ennaa dubbiin ka'e wannan sitti madhu ilaa waan kana gaafa dubbannu akka gandaatti miti. Gandi kaabas kibbasa ta'u balaan oo ka'e guddachuu danda'a balaan fagaachuu danda'a. Angaadiyaan koo gaafan xiiqii keessa seene sodaan hin qabu. Gaafa lolli tokko ka'e haqaa deeggarru hin ka'a lolli. An kaasuun dadhabu jechuun lola dhugaa faana dhaabbannu. Eenyuun waa ta'uu dhugaa gaafa adda baafanne dhugaa tiksinu. Kiyaarirraa damma kiyaariin dhugaan eessa jenne. Gaafa dhugaa sana adda baafanne kallattiin duula kasanuma irratti taasifne. Namni 100 as keessaa namni 700 duula kana eeyyamee nurkaa fudhannaan abbaa fedhe likkii galchuu dandeenya. Namni 700 qofeen 500 jira miti qixxeen. Walakkeessi ejjennoo dhugaa waliin qabaannee jennaan Oromiyaa keessaa bakka feete ta'e abbaa fedhe balleessuus ta'e bareechuu hin dandeenya jechuudha. Kanammoo soba namarra keenyee miti. Cubbuu namarra keenya osoo hin taane waan dhugaatiin jechuudha. Yoo dubbiin keessa sababa nama jaallannuuf jecha dhugaa hin haallu jechuudha. Amma biiftuu gaafa Dr. Biiftuu qabadhu ganda jala rurruuqamuuf baay'ee tattaaffate garuu ijoolleen sikkoo mandoo ijoollee dhugaa deeggartu waan taateef naa wajjin dhaabbatte jechuudha. Kwaa namicha Itoophiyaan natti bilbilaa irraa saafan deebisa abbaa gassi keessa ture kwaanan dubbadha. Gaafa cufeen deebisaa fi al tokko kwaa isa Itoophiyaan maadhii abbaa dhimmaa natti bilbilaa irra. Gaafa Dr. Biiftuu ijoollee sikkoo mandoo naa olitti jette jechuudha. Qabuu irratti fili jette jechuudha. Naa wajjin dhaabbatte ganda jala dhokachuu mucaan sun baay'ee laffaatee turte jechuudha. Gandatti deebisuudha. Nan beeka waan ta'eef. Garuu ijoolleen sikkoo mandoo kun ijoollee qulqulluu waan taateef haqa namaa waan hin barbaanneef waan dalagattee bultuuf kaffali jettee hudha qabde jechuudha. Fakkeenyaaf iluu saahiba kiyya yoo argitaniitu ta'e sumee ijoollee danuudha jechuudha kan hin beekne. Jala dhaabbatan namni gaafa rakkoon tokko mudate akka gandatti hin deebifne qofa wanna namaa naa kennadhu jechuudha. Akka gandatti hin deebifne nuti rakkoo gandaan hin deemnu. Nuti lafa dhugaan jiru immoo inaallu. Qo'i namichaa deebisee kee hin dubbadha.